dhaggeeffattoota reediyoo hawaasa Oromoo akkuma reefuun tana dhagaa turretti magaalota garagaraa kan Ameerikaa tana keessatti bakka itti warri imbaasii Ameerikaa dhufanii waan investimentii irratti uummataa wajjin haasa'uudhaaf jiraatan keessatti bakka hedduutti hin milkooyne torbaan dabree magaalaa Daalaasitti ni kasaaran uummanni Oromoodhaa keessattuu aara jabaa qabu itti bahe guyyaa akka reefuun tana dhageessanitti magaalaa Shikaagootis rakkuma akkasiitu isaan qunnamee har'aan tana ammoo walga'iin biraa magaalaa Denveritti walitti qabamtee ture magaalaa san keessatti waan ta'e nama achi jirru dhaggeeffachuudhaaf jiraannaa adda eenyu maqaan kee dura? Faatimaa Mahmud Ali Saidoo. Tole mee magaalaa Denveritti waan ta'e dhaggeeffattoota reediyoo hawaasa Oromootiif akka ibsituun barbaadee har'aan tana maaltu ta'e? Har'a wanni ta'e Girmaa Birruutu miitingii asii qabaa jaameen nu gahee kaanee namni Oromoo dhaynee Central High School Aurora Colorado keessatti ture Peoria fi 11 Street gubbatti kaanee dhaynee hogguu dhaynuu manni guutuun Oromumaa hin dhaabbannee gizee dhaynuu numa seennee filaayera isaan wanta godhatan san qabannee kaanee seennee harka nu fufuudhanii namni 6 seennee tetteenyee manni guutuun akka jirutti Oromoo eegas sa'a 2tti qopheessanii sa'a 2 sanitti hin dhufne maalii jennaan filaayitii dilee irraa tahee nuun ja'anii sa'a 3 dhufaa ja'anii ammaas filaayitii dilee tahee ja'anii nutti wanta godhanii eegas kaanee nuti baandiraa isaanii isaan achi gubbaa kaayyatan hunda buusnee baandiraa teenya kaayyannee Ameerikaatis cinaa keenyee miitingii teenyumaaf itti fufnee isteejii san keenya gorannee jechuu isteejii isaan qabatanii kireeffatan nuti furannee eegas za'a 2 hanga za'a 6 miitingiin isaa kun poolisa 2 ture eegas bahuu qabdanii ummata kanaatu haayir nu godhatee tanaa jecha isaan miitingii dura waan jaan ka'aatii gootota biyya keenyatti dhume saniif dhaabbadhaa hin dhaabbannuu jenneen nuti biyya san waan firiidama isaa achi baasanii jecha bitti teenya firiidama hin qabdu nuti firiidama biyya sanii hin agarree hin dhaabbannuu jenne hogguu hin dhaabbannuu jennu miitingii tanaa ni dhaamnaa hanga inni dhufuu nutumaatu itti fufa jaanii namni 3 wanta jaanii haa dhaabbadhaati saluu wanta godhaa fi xalootii godhaa fi xalootii jaansan hin goonuu jenneen eegan goone miitingii kun ni dhaabbataa jaan nuti hin goonuu hin kaanuu ni teenya ni dhaabbata fedhu haa dhaabbatu abbaan fedhe ka fedhe haa ka'u namni isaanii hanga nama 6 7 8 takka ni ga'anii duuba manni guutuun Oromuma qofa akkasitti dinnee miitingii tana ni dhaamnaa jaanii danaa daruu jaanii kutanii eegas nutti deebi'an ammaas deebi'anii poolisa dabalatan nuti waan jenne nuti hinjifannee nuti teessoo teenya nuti tutti fufataa teessoon tun teenya jenneeti namuu yaada qabuu fi waan guyyaa 17 hiriira bahuu deemna sanirratti haasawachuu eegallee waan ijoollee teenya biyya ta'u jiru kana haasawuu eegallee za'a 6 hanga za'a 2 hanga za'a 6 affeeramnee tanaa jecha nuti hin deemnu kar tokkollee jennee usnee tetteenyee baandiraa isaanii gabbuusnee teenyaa fi Ameerikaa kaayyannee osoo teenyuu bahuu qabdanii jaanii poolisa dabalataa godhatanii poolisa 6-7 godhatanii mucaa tokko ka Oromoo ka inni nuti poolisni bahuu qabanii ummata kanaatu bakka tana kireeffatee isinii miti nutis ni affeeramnee hin baanuu jennaan mucaan akkana nuti isin bahuu ni feetanii moo hanga itti yaamamne 2 ilaa za'a 6 yaamamne ni hin baanuu nuti za'a keenya fixannee deemnaa jenne mucaa akkas nuun jeesan Nasraddiin Jaamaa harka duduuba hidhanii mucaa hala baasanii mucaa eegas kaanee gizee nuti wanta jennu nam tokko jala gadi hin bahinaa nuun jaanii mana keessatti nu dhoorkanii akkasi poolisiin eegas booda mucaa nu gallakkistee akkasi kaanee amma za'a ammaa tana achirraa hin deemaa jira jechuudha. Tole sila isaan maal godhuudhaa fi bakka sanitti nama olii yaaman?
Girmaa Birruutu dhufa. Girmaa Birruu kun waan himatu qaba. Akkas jaan biyyummaa hunda keessa akka deemee Oromoon fashaleessite kana miitingii Girmaa Birruutu qabaa jaaniiti wanta godhan waa'ee biyya teenyaa misoomaa kanarraa faa haasawaa kana jaaniiti nama walitti nama asii namni nuuhuun arkine uummanni guutuun waan ajaa'ibsiif ta'u waraabnee jirra viidiyoo Oromoo qofa buna qabnaa bishaan qabnaa dhugaa nuun ja'anii. Girmaa Birruu sanuu hin garre nuti maaliif bakka biroo qabdanii jennee mana san hunda keessa deemnee iskuul kana keessa jechuu bakka birootti yoo qabaatan hin qabnu bakka biroo asuma jaabaa jechuu akkasitti gaggeessinee ammaan tanachii baanee. Namni jahan sanoo maali isaan? Namni uummanni inni kutee gunutis hin baanuu jennee miitingii goteenya teessoo teenya itti fufannee waan keenya haasa'u manguddoonnis dargaggoonis waan biyya keessa deemaa jiru kana hunda haasa'u gizee eegale uummanni isaanii hangi jiru sun ni bahanii kutan. Isaan san silaa maali namni jahan san? Nama akkami nama warra Tigroota? Tigroota. Amma ka jiru warri tokko Tigreedha ja'ama tokko Oromoo Shawaati ka isaan waliin jiru tokko Amaara. Warruma waan misoomaa san silaa himatee dubbiin maan tana isaan biyyatti uummata Oromoo irratti ittiin jiran tana garagalchuudhaaf tattaafatu jechuu. Achi booda walga'iinsan amma cufamtee jechuu dhaabbattee walga'iinsan dhumtee. Amma akka achirraa hin gabbahe ammaan sana cufamtee bakka wal mari'annee ol deebinee poolisiinis bahuu mucaa tokkichaa eeganurraa qabanii ala baasanii hankapiitti godhanii gabbaasanii mucaallee alhamdulillah niine gallakkisan eegas booda wanni inni balleessellee hin jiru nuti zaa lamarraa hanga zaa jahaa yaamamne sanaa jecha sa'aateenya fixannee ambaasaaddarticha Girmaa Birruutis hin agarree isaan dhufa jaanii asitti nu yaamanii sanaa jecha nuti hanga inni isaan nu dura deemanii mana kanaa hin deemnu isaan kufa qopheesse kun haa bahu malee nuti mana kanaa hin baanu jenne. Namichi walleenuu dhufeetuma naannuma sanii dhokatee laata? Achuma keessa nuti arrabsinee mana fincaanii keessanii dhufee as jiraa jennee wanta goonee maaliif isin dooysinaa filaayitii isaa dillee dhiitee. Amma torbaan dhufuus hiriira nagaa qabdan. Guyyaa 17 yoo rabbi jee inshaallah guyyaa Khamisaati taha hiriira nagaa qabna guyyaa sanis. Eessa bakkeetti ta'uu jiraatu? Bakkeetti ta'uu jiraatu Washington Park irraatti za'aa 7 ganama walitti dhufnee achirraa waa goonee downtown capital downtown Denver ilaa achi dhaynaa jechuu. Achitti illee senatoroota 2 fi uummata Koongiroosallee wanta galchanii akka isaan gabbahanii waan iyyansa keenya kana nu dhagahanii irratti hirmaatanillee galfamee eeggachuu jirra. Deebii. Tolee bareedaadha hedduu galatoomii gabaasaa ta'eetii fi yeroo biraatis qunnamneeti waan itti jirtan hubachuudhaaf tattaafannaa ammaaf fayyaadee nageenyaa jiraadhu. Ayyee nagee jiraadha isinis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.